فوني أكملتن كبجمتو تردفتو تكينا ميديا ويرتورا أدو بيا كنا كبر سني بيا دينجرا أدو سنتي ممكن سنفانا تورو أنا لو بكرماتي Ministeerri muummee Federii Dr. Abiy Ahmed naannoo Somaalee godina Shabaleetti hojiilee misooma jallisii daawwatanii oolan. Godina Shabalee aanaa Baareenootti misooma jallisii laga wabii Shabaleetiin hojjetaman daawwatanii jiru. Dhabiinsa damee qonnaa suphuu fi imalli eegalame bu'aa qabeessa ta'aa jiraachuu hojiileen naannawaa kanatti hojjetaman agarsiiftuu ta'uu Dr. Abiy Ahmed fuula miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin barreessanii jiru. Eebba godaanbaa Adwaa irratti suur sagalee mootii Milinik lammaffaa holoogiraam zooniin tolfame ijoo dubbii ta'e. Ergaan suur sagalee sirna eebba godaanbaa yaadannoo injifannoo Adwaa guraandhala 11 bara 2024 Finfinneetti eebbifame irratti maqaa Milinik lammaffaatiin dhiyaate ijoo dubbii ta'eera. Namoonni baay'een ergaa suur sagalee daqiiqaa 14 turu maqaa mootichaatiin isuma fakkaatee sirnicha irratti darbe kuni ergaa gaarii akka ta'e kan kaasan ta'uyyuu kanneen biroo ekeraa haasofsiisuun barbaachisaa miti jechuudhaan miidiyaa hawaasaa irratti yeroo qeeqanii barreessan mul'atee jira. Haasaan Milinik fakkeeffamee teeknooloojii holoogiraam jedhamuun suura mootii Milinik lammaffaa haasaa taasifame wal simsiisuudhaan ittiin dhiyaate kanneen dinqisiifatanis ni jiru. Kaleessa akka lakkoofsa Itoophiyaatti guraandhala 3 bara 2016 wayita godaanbaa yaadannoo injifannoo Adwaa magaalaa Finfinneetti ijaarame eebbifamuttis ergaan suur sagalee maqaa mootichaatiin qophaa'e sirna eebbaa irratti guyyaa kaleessaa dhiyaatee ture. Komishiniin marii biyyaalessaa Itoophiyaa lakkoofsa bilbilaa bilisaa fi maarsariitii uummata biraan ittiin ga'u beeksise. Komishinichi waliin geettisaa cimsuudhaaf sagantaa beeksisaa fi hojii eegaluu guyyaa har'aa gaggeessee jira. Saganticha irratti haasawaa kan taasisan komishinarri olaanaa komishinichaa Profeesar Masfin Arayaa akka jedhanitti komishinichi hojii isaa marsaa jalqabaa xumure naannolee Amaaraa fi Tigraayin alatti hojii ajandaa walitti qabuu eegaluufi aanaalee hirmaattota adda baasuudhaan keessatti raawwataman hundi sadarkaa naannootti hojiin ajandaa walitti qabuu akka hojjetamu himanii ajandaaleen walitti bu'iinsa biyyatti sababa ta'an gara komishinichaatti fiduudhaan bakka taajjabdoonni jiranitti marii olaanaadhaaf akka filatamu ibsanii jiru. Komishinichi karaa miidiyaalee hawaasaatiin uummata biraan gahuudhaaf xiyyeeffannoo kennee hojjechaa akka jiru himanii kanaafis dhaabbilee miidiyaa galateeffataniiru. Hawaasni waa'ee komishinichaa odeeffannoo kamiyyuu yoo barbaade sarara bilbila bilisaa 8112 bilbiluudhaan akkasumas karaa maarsariitii quunnamuu akka danda'an komishinichi himaniiru. Baatiiwwan jahan darban keessatti oomishaaleen alaa galan doolaara miliyoona 157tti tilmaamaman biyya keessatti oomishamuun koorporeeshiniin misooma paarkiiwwan indaastirii Itoophiyaa beeksise. Oomishaaleen kunneenis paarkiiwwan indaastirii koorporeeshinichaa jalatti bulanii fi naannawaa daldala walabaa dirree dhawaatti baatiiwwan jahan darban kan oomishaman ta'uun ibsamee jira. Haaluma kanaan oomishaalee alaa fichisiisuudhaaf sharafa ba'aa ture hambisuudhaan bu'aa olaanaa argamsiisuunis heeramee jira. Paarkiin indaastirii Boolee lammii oomishaalee alaa galan doolaara miliyoona 92tti tilmaamaman oomishuudhaan adda duree ta'uudhaan ibsamuu ragaan koorporeeshinicharraa argame ni mul'isa. Godina Booranaa aanaa Diillootti balaa abiddaa mudateen lubbuun namoota 4 darbuu waajjirri poolisii aanichaa beeksise. Balaan kun kaleessa galgalaa naannoo sa'aatii 2 fi daqiiqaa walakkaatti ganda Qancaarootti beenzila mana nama dhuunfaa keessa turerraa ka'uudhaan miidhaa qaqqabsiisuun isaa eeramee jira. Balaa kanaan lubbuun namoota 4 manicha keessa turanii darbuu waajjirri poolisii aanichaa beeksisee jira. Lubbuun barsiisota durbaa 2 fi barattoota dhiira 2 darbuu ragaan waajjira kominikeeshinii aanicharraa argame ni mul'isa. Somaaliyaatti haleellaa buufata waraanaatti banameen yoo xiqqaate namoonni 5 ajjeefamuun gabaafame. Haleellaa miseensi raayyaa ittisa biyyaa Somaaliyaa tokko buufata waraana Mogaadishootti argamutti sanbata dura darbe baneeni miseensonni raayyaa ittisa biyyaa fi emireetota wal ta'anii Arabaa dimshaashatti 5 ol ta'an ajjeefamu aangawoonnii fi hospitaalonni raagessan. Ministeerri raayyaa ittisaa United Arab State miseensonni raayyaa isaa 3 fi kan Bahreen tokko kan humnoota Somaaliyaa waliin leenji'aa turan haleellaa finxaaleeyyii kanaan ajjeefamuun himameera.
Miseensi raayyaa ittisaa Somaaliyaa haleellaa raawwate Ahmed jedhamu kuni buufata waraanaa United Arab Statein hoogganamutti rasaasaan rukutamee ajjeefamuu qondaalli raayyaa ittisa biyyaa dubbatee jira. Loltuun kun leenjitoota United Arab State fi aangawoota raayyaa ittisaa Somaaliyaa kan sirna kadhannaa gaggeessaa jiran irratti dhukaasa kan bane yoo ta'u, aangawoonni biyyattii 4 madaa'uudhaan loltuun Somaaliyaa 4 du'aniira jechuudhaan qondaalli kun Rooyitersitti himee jira. Gareen Al-Shabaab jedhamu kan Al-Qaayidaadhaan hidhata qabu ibsa karaa buufata raadiyoo isaa Al-Anduliisiin baaseen haleellaa kana gaggeessuu amane. Oduu ispoortiitiin ammoo taphataan sarara fuuldura Ivory Coast Sebastian Haller dhibee kaansarii damdamachuudhaan biyyattiin shaampiyoonaa waancaa Afrikaa akka taatuu fi gahee olaanaa bahate. Taphataan sarara fuulduraa duraanii kilaba Ajax fi West Ham Sebastian Haller kilaba Jarman Borussia Dortmunditti erga makamee booda bara faranjoota 2022 dhibee kaansarii testikulaar jedhamuun qabamee ture. Xiinxala saayinsawaa dhibichaaf kennamuu fi dhiibbaa taphattoota irratti uumuu danda'u bu'uura taasisuudhaan taphataan kun umurii waggaa 28ffaa irratti barri jireenya isaa akka dhumatu tilmaamamee ture. Yaa ta'u garuu eeyyama huumaa ta'ee imalli kubbaa miilaa Haller akka tilmaamame osoo hin taane faallaa isaa ta'ee argame. Haller bara faranjoota 2023 yaala baqaqsanii yaaluu taasisuudhaan dhibee kaansarii isa mudate irraa guutummaan guututti fayyuun isaa mirkanaa'e. Erga dhibicharraa damdamatee booda gara taphaatti deebi'uudhaan ga'umsa ajaa'ibaa agarsiisuu kan danda'ee fi waamicha biyyi isaa tapha waancaa Afrikaa 34ffaadhaaf isaaf taasifte fudhachuudhaan waayillan isaa wajjin seenaa hojjetee jira. Haller tapha waancaa Afrikaa 34ffaa kanarratti biyya isaadhaaf oolmaa guddaa kan oole yoo ta'u, tapha xumuraa Ivory Coast Nigeeriyaa waliin edaal kan taphate irratti galchii murteessaa galchuudhaan biyyattiin yeroo 3ffaadhaa fi shaampiyoona akka taatu gumaacha olaanaa taasisee jira. Kan hordofaa turtan miidiyaa wiirtuurraa oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Yeroo gaariin waliin qabaattaniif ulfaadhaa jechaa miidiyaa wiirtuurraa qophiilee hafan waliin turtii gaarii qabaadhaa.